Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube iskaalatti jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha egaa har'ammoo oduu gammachiisaa qabadhee dhufee jira. Innis maalidha? Yaa'u akkuma beekamu wantoota haaraa gaafa miidiyaa irraa argeen simbiloo miidiyaa osoo hin taane akkasuma beeksisa wantoota adda addaa wantoota gurguddaa gaafa dubbise qabadhee isiniif dhufaa jechuudha. Egaa waan hin taane wantoota TikTok akkasumas wanta hin taane qabadhee hin dhufu jechuudha. Yeroo baay'ee beeksisa amma fakkeenyaaf waa'ee biyya imbaasiin gaafa wantoota adda addaa ijoollee baay'inaan miidiyaa Facebook yoo fayyadaman namoonni tokko Facebook yoo fayyadaman TikTok yoo fayyadamanii namoonni akkasii beeksisni immoo icharratti darba yeroo baay'ee gara baay'inaan barreeffaman karaa Facebook jechuudha. Egaa innis maalidha? Oduu gammachiisaa maal seetanii? Egaa akkuma beekamu mootummaan Suudii beeksisa tokko imbaasiin baaseetii jira. Innis maal seetanii? Egaa imbaasichi akkasumas mootummaan wanta amma jedhee ijoollee hedduun akka boo'chu akka yeroo baay'ee gaddi irraa yookiin immoo biyya isaan keessatti sarratanya asaaqaqaa jiran akka argee waan jiruuf yeroo baay'ee Suudiitti akkana taate akkasumas biiroo keessatti fidanii ijoollee achi fidanii achitti biqaa baay'ee tokko waan eenyu jedhaniif lammata maqaan keenya hakkan xuroofne kanaan booda sarratanya biyyarraa dhuftu gara seera qabeessan dhufuu qabdi gara mootummaatirraanii jedhee beeksisa baasee jira jechuudha. Barreeffamni isaanii imbaasii Suudii kan jedhu alaabaa Itoophiyaa fi alaabaa Suudii kan ofirraa qabu achirra deemtanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Warreen Facebookii fayyadamtanii yaa ta'u malee gara seera qabeessan gaafa dhufanii mootummaan sirriitti takataataluu qaba. Dallaalarraan gaafa dhufan immoo dallaalan eechi jirtii isaanii hin beeku waan ta'eef wanti hundumtuu yoo piroosesii ta'ee waan hundi gara seera takkittiidhaan qofa akka dhufan sarratanyaan erga dhuftee boodatti maalirraa akka jirtu maalirraa akka geesse mootummaan gaafachuu qaba kan jedhu beeksisa kana dabarsee jira jechuudha. Dhugaadha wanti kun waan gaariidha jedhee tayaadaan illee dhugaa dubbachuuf wanti egaa wanti kuni waan gaariidha. Maaliif jennaan gara mootummaatirraan gaafa dhufan mootummaan sirriitti to'ata. Sirriitti araboonni illee akka amma dallaalarraa fuutee sarratanyaatti taphattu kanaa miti. Gaafa seera qabeessan gara biirootirraan dhufan iriftillee ni qabu. Manni illee yoo taaneef gaafatanii jijjiiruu fi ammas ittiin taphatanii jechuudha. Hanga sarratanyaa biiroodhaa fuudhanii biiroo kan dallaalarraan daddabarte sana fuudhanii itti taphatanii miti jechuudha. Mana koontiraataa abadan dhaabee jira. Koontiraan yaa'afuu jedhee jira mootummaan jechuudha. Amma barbaadan hojjechuu danda'u kan jedhu tokko seera baasee jira jechuudha. Bakka erga ijoollee kan birrii dhoowwatu yookiin nyaata dhoowwatu yookiin si'achiisna jedhanii ijoollee boochisu halkanii guyyaa kanaaf mootummaan sirrii jira jechuudha. Seerri Suudii baay'ee seera hundarraa adda ta'eetii jira jechuudha. Egaa baay'ee tokko daasnu jedhee wanti kun akka dhugaa ta'u immoo abdiin qaba. Barreeffamaan kan gadi lakkisan waan ta'eef dubbatan illee yaa'u ciccitee waan dhufuuf malee gara miidiyaa irratti mootummaan dubbatee jechuudha. Imbaasiin irree waan kana barreeffamaan ibsa godhee jira. Kontiraanni yeroo baay'ee ijoolleen gara kontiraataatiin gaafa waggaa lamaan xumuran araboonni yeroo sanatti taphatanii akka barbaadanitti qarshii isaanii kennanii fi akka barbaadan godhu jechuudha. Amma garuu koontiraan yaa'afu jedheeti jira jechuudha. Ibsa mootummaan baasidha jechuudha kun. Dhugaadha odoo koontiraan afee
akka seera mootummaatiin namoonni illee fudhatanii mootummaan akka waan isaan ordofuutitti in sodaatu yeroo san. Ijoollee tan akkanatti miidhanii qarshii isaaniitillee baasanii waan akkana kana nu gaafatan mootummaan jedhu kanallee seera kanarree waan sodaataniif gara seeratti galchuuf jira jechuudha mootummaan Suudii. Innaa kana egaa wanti kun immoo akka dafee waan akkanaa kana ta'u abdiin qaba. Egaa warreen Suudii san keessatti ijoollee baay'een sagalee nuu ta'a barree nuti cuftee deemtee akkana nu gootee qarshii nu dhoowwattee warreen jettanis ingidihi waaqayyoon gara daandii sirriititti isin baasu. Egaa seerri biyya sanii baay'ee tokko namatti tola dhugaa dubbachuuf seera amma ba'aa jiru kanaan gaafa deeman gin dhugaa baay'ee tokko. Ijoolleen keenyarra yeroo baay'ee rakkinni kun irra hin ga'u. Ani xiqqoo ishii beektanii isarra fooyya'insa tuudhufa beektanii kan koontiraatallee hin finne bakka kam haala bakka baay'ee miidhaa keessa turan. Ijoolleen waggaa meeqatama ni jiru hin argitu. Beektanii kaffaltii malees immoo warreen jiran ni jiru jechuudha. Namni miidiyaa hin qabne, namni bilbila hin qabne. Waggaa 12 waggaa 14 warreen jiran oduu qarshii malee tokko kunoo akkanatti ba'aa waan deemuuf waan kana argeef mootummaan irree jabaatee jechuudha. Ingidihi rabbiin isaanillee dukkana keessa isaan baasu. Warreen namoota akkasii hedduu waan nama gammachiisu immoo mucattiin wayii dhageessanitti fakkaata. Waggaa 14 hojjettee riyaala birrii Itoophiyaa birrii Suudii riyaala 114 fudhattee jechuudha. Fudhattee imbaasiin gara seera qabeessan gara maatii isheetti gaggeessee jechuudha. Kanaafiyyuu namni biraas immoo akka dafqisaa osoo hin badin akkasitti dafqasaa mul'isu rabbina taasisu. Egaa waan baay'ee das nama jedhudha. Seerri akkanaan itti deemnan haala kanaan itti deemnan baay'ee das nama jedha. Ijoolleen keenyarree beektanii siqiqeen jedhanii waan isaan irree araboonni illee amma ta'e irrifatu jechuudha. Waan kana irratti intini jechuu yaadanii jechuudha. Ani intini saraatanyaa godhatanii kan qarshii hin qabne namoota meeqatu osoo damoosa ishiin kenniniif ajajachaa jira. Namoota meeqa akka nama mana hidhaa lafa jalatti hidhameetitti kan waggaa meeqatamu waggaa 14 jechuun ijimee umurii daa'ima tokko ilaala. Waggaa 14 yoo hin beektu warree Saawudii jirtu gadiin baasan Suudiitti beektanii yeroo baay'ee barri isaanii hin cufu. Bakka osoo waan ofeeyyuu ta'e ushaashumarree akka gattuun barbaadan sarraatanii maaliif yaa ala barsiisuu hin barbaadne waan ta'eef. Kanaafiyyuu seerri kun immoo akka dafeetoo ijoollee aftillee qaqqabee waan akkanaa kun itti fufu yaa taasisu. Seerri kun baay'ee tokko nama gammachiisaa siniin jedha. Waan akkasiiti seerri amma baay'ee tokko namatti tola. Dhugaa dubbachuuf osoo nu ani amma fakkeenyaaf achi hin jiru gin ijoollee